dabbaru beeka viidiyoon kuni. Beeka waraabe mastaawushaa dhadhe. እና qaawwi karaa haadha namatti boo hin duudu akkuma isin beektanii. Biyya galtee agammoo maaliif hin deebinee naguma biyya galtee moo maaliif turtii deeffadhu jettanii baay'een keessan koomentii irratti na gaafachaatii jirtu. እና አስቴር haga ammaatti hin deebine. Yaa dura sababa isheen deemteef isinitti himne garuu akka tasaa otoo yaadiin sa'aatii kanatti deemuun qabdu turte. Otoo yaadiinidha kana nuti kaasnee gara biyyaatti galchine haga ammaas hin deebine. Sababa isheen deemteefi ammas maaliif akka hin deebine haga har'aatti ganna kanas achuma baatee achuma nafti moo maayinni kan jedhu isinii deebisa jechuudha. Bokkaan otoo roobiini booda sagaleen hin dhaga'amu. Nana waliin tura gabaabsi isinitti hima. Yeroo isin akkas jettanii baay'ee natti dhaga'ama. Yeroo isin Asteer maaliif hin deebine jettan sababa isheen deemteefis na aarsaa. Asteer galuushis na aarsaa bakka. Ji'a kana keessa walumaa galasaatti irra keessa naasaa irra keessa kolfi maal jedha malee baay'ee tokko wanti natti dhaga'amu. Nan irraanfadhallee waan jedhee akkan hin irraanfannee waa meeqatu ture garuu hundumtuu akka dhufetti nafu. Inuma darba. Yeroo qofaa taatan immoo bakka waan meeqatu namatti dhaga'ama. Gammeen manaan oolu akkuma isin beektanii warri gibbiis manaaf jedhanii manaan oolanii hojii isaanii oolu galgalumatti walitti nu deebisannaa. Isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti jirra waaqayyoof haa galatu. Akkuma jalqaba irratti isinitti hir'isuun barbaadu gabaabsiitu man xaqqi godhee darbuu barbaada. Baay'isas keessa gadi fageenya iyyuu naasa'e hin ta'u. Garuu yeroo tokko tokko nama cinqu. Nama hundatti otoo hin taane dubbii hundas otoo hin taane yoo gadi baasanii tanaffasan xiqqoo qilleensa fudhatu. Annaa jireenya ji'a kana keessaa naaf baay'ee ammaataa ulfaataa ture garuu namni narratti hin beeku. Gammeenis immoo cinqatee hin jaallatu. Ani yeroo tokko tokko narra darbu gadi baasee lafa inni garuu itti toles itti bades hundumtuu garuma keessattidha. Akkuma isin argitan jechuudha. Innaa akkas waan dhiibsallee cinquu hin barbaanne. Innaa sababa Asteer biyya galteefi otoo hin beekin akka tasaa nuti si yaanne isheen si yaanne sababa isheen biyyatti galteefi maazerii kootu dhukkubsate akka dingataa baay'ee dhukkubsate. Innaa namammoo hin qabdu kooma qabdi. Nuti walumaa galasaatti jaatorree jechuudha. Obboloota dhiiraa 3 fi dubara 3 kan isheen qabdu. Ijoollee jaan keessaa tokkoffaan yookaan hangafti. Bokkaan bu'uuf jagaduu nagaa malee hin beeku. Hangafti haadha Asteer turte. Isheen daftee heerumte. Lammaffaan anadha. Inni sadaffaa irratti alatuu fi isheen arfaffaa irraa immoo hin baratu irraa fagoo jiru. Kan shanaffaaf jaaffaa irratti alatan immoo ijoollee dhiiraa lamaan kan walirratti alatan. Isaan lamaantu bakka dubartii, bakka haadhas, bakka abbaas, bakka ijoollees bu'anii kan ishee wajjin jiraattu isaan jechuudha. Ijoolleetti sana lama wajjin kan isheen jirtu yaa abbaan hin jirsin hin jedheera. Kan kopichaa miti abbaan foonii lafarraa namarratti nafu inuma deemu hundi keenya chumaaf deemna. Qofaadha kan isheen jirtu qofaadha kan isheen ijoollee guddistu. Innaa kana jidduutti fayyaa bultiin qabdu. Fayyaa isin hin dhoowwatiin. Namni dhalli namaa maaluma karma kamiiyyuu hiyyoome hiyyummaa fayyaa isin irraa qabu. Fayyaan immoo maal akka ta'e isaa osoo waa ta'ee beekutu hiikkaa isaa beeka malee inni fayyaa deemu namaan beeku jechuudha. Innaa fayyaan akkuma afaaniin dubbannu kana waan salphaa miti. Innaa maaziriin dhukkubsatti. Bakka nuti hin geessine hin jiru. Ijoollee mataanii anis immoo akkuma isin argitanii kaan immoo kannaan gadiitti. Innaa bakka miidhama namni namaa hin beekne wayii anis yeroo achi jiru. Yaa wachiroo jirru waa meeqatu nu mudata waa meeqa dhageenya kanan ta'e sanan ta'e jennee baasnee kan dubbannurra kan dhoksinutu caalaa mana yaalaa hin geessina. Ijoollee warri itti dhiyoo sorrirraa fagoo jiran wajjin siqaayee argine dhukkubni kee kanadha jedhamee ittiin himamu. Torbeetti itti ka'aa torbee lamatti itti ka'a bakka miindamadha mana yaalaatti jechuudha. Innaa akkastu ture
sunis ta'e jennee hin komannu. Waaqayyo waan hundumaa gaarummaaf godhe hammeenyis akkuma dhufu borummoo baay'ee gaarummaa ta'uu danda'a. Innaa utuma akkas jennu ji'a kana keessa akka carraa ta'e inni mana yaala hamma kana waggaa amma kana nuti erga ubbaarree waliin siqaayii argine kana hundumayyuu kan isheettamaa ta'e erga faazeriin du'ee jechuudha. Innaa biyaansi waggaa 7-6 achiin booddee isa amma kana wajjin siqaayii argaa turre ukkumni ishee kana jedhamee nutti hin himamne yaaduma deemsisna malee akka carraa ta'e naannooma keessatti safaruma keessatti ukkumni ishee barame jechuudha. Na akkamitti akka turre maal akka dabarsine nuufi waaqatu beeka. Baay'ee ulfaate ture maaliif guys maal akka ta'e beeku samoona kana boossu ta'e maal akka ta'e beeku waansa akka nama dabbaru beeka viidiyoon kuni. Beekaa waraabee mastaawushaa dhadhee qaawwi karaa haadha namatti boo hin duudu akkuma isin beektani. Guys qilleensa fudhadheen deebi'ee hedduutti addaan kutee tokkommoo as keessatti natti dhuftee takka na gargaartee marmannaan jettee sokkite waanan jedhe viidiyoo akkasiillee nan hojjedhee yaadni garuu beekaadha. Yoo takka dubbatan namarraa baatee innaa kan jedhu innaa haati ofii umurii namaaf haadheerattu haati ofii nama jalaa hin dhibamiini gufuu isheen argii namtuun isheen argiini haati lama nama ndeessu haati ofii haadhuma ofiiti. Nuti immoo lafa kanarratti yaa'u hiika haadhaa sin barsiisu miti ni beektu sinu namni haadha malee lafa kanarratti alatti hin jiru. Innaa nuti immoo nama nuti ilaallu nama nuti abdannu bakka namni itti namaaf jira nama gargaaradhaan bakka abbaa bakka haadha bakka obboleetti bakka aadaa wasiilee eessuma namni jedhamu kan isheedha kan nuti lafa kanarraa qabnu. Nama nuti nuuf jirti jennu nama nuti jarra kaawwannu jiru garuu nuuf kan jiru isheetu. Na karaa fayyaatiin ofishis baay'ee qoramte nutis baay'ee waliin qoramne ta'eetoo jiru. Yaa akkuma isiniin jedhe waggaa amma kana siqaayii argite akka carraa ta'e naannoo keessatti kan ukkumni ishee barame mana yaala hamma kana irra deemsisni ofis waan meeqa taatee nutis akkas taane naannoo keessatti ukkumni ishee barame ukkumni sun immoo kan irra ture waggaa 6 tureera gaafa jedhu sanatu arra otoo waaqayyo meenya isheen fidiin isheen waa tokko taate jedhamee lafa kanarra gurra kootiin taa'ee agarra dura isheen haa dabarsuu malee ukkumni ishee barameera. Utuma isheen waa tokko taate manatti hin fakkaatu maaliif sababa kanaaf duute iyyuu jettu garaa kuteetu miti bakka waan namni ta'e tokko waan sadda baafame yoo barame garaa kuteetu garaa nama nyaatu otoon akkas ta'eera ta'e otoon akkas godheera ta'e hin jedhamu. Beekameera waan ta'eef jechuudha. Wantichi yoo kan yaalamuu danda'u yaalamni taana carraasatuma gochuun hin danda'amu. Isa kaleessa darbee sana miti har'a ukkumni ishee baramuunsaa nuuf waa tokko ture. Ukkumni ishee akka carraa ta'e naannoo keessatti barame kun immoo waggaa 6 ture jedhame hamma kana otoo mana bira jiru otoo naannoo keessatti ukkumni ishee kana ta'ee jiru isheenis rakkattee amma kanarra ga'u nutis ijoolleenis waliin rakkachuun baay'eetu kun itti dhaga'ama. Ukkumni sun immoo bakka kan isheef hin malle maal akkan jedhe haasoo maal akkan jedhe isa kanatu na guba bakka. Ammas otoo immoo tokko akkanatti hin dhufne haadhaan waan akkasiin malu ture.
garuu maal goonama gochuun dandeenyu viidiyoo kana gabaabsa እና walumaa gala isaatti dhukkubni ishee kana hidhamee barame dhukkubni sun yeroo gabaabaa keessatti qoricha argachuu taanaan baay'ee keessa ishee miidhamee waan ta'eef amma fammatti yaalamuu qabdi jedhame achiin booda bakka namni bira hin jiru kanarra kaatee Asteer akka isheen deemtu taasisne jechuudha. Gara isheetti akka isheen deemtu taasisne sisteriin isheen eegoon koo hin baratti isinin jedheera sayyoo akka carraa ta'ee እና ጋይስ በከንታ ወርግተን ይጅርቱ ሂምቦ ፉለኮስ ናኒ ቀጤ ነን ኦብሳ እንደርበ ዋን ተይፉ ያው አማ ከነስቲ ሰና ኩንሼ ባራ ሜጅራ ኩመነሽን እንጀዴ ሲስተሪን ሞጂ አኩደል ተኩፋ ኡማ ከናራ ቱሬ ከኔ ቢፈምቱ ሳቲ ከነቲ ማዘሪን ሰከስተውን ቀብዱ ቱርቴ ሲስተሪን ስሞ ከና ዳጌሲቴ ሲዋና ከሲ ቦው ገዱ በቃ ሁሉ ማግለት ዋና ከና አስተናገዱን ቱሬ garuu ta'e jennee kunis ta'e jennee waaqatti hin gungumnu hin komannu kan darbeera inni guddaan kun ishee argamee qoricha argattee yaalamaa jirti yeroo kana immoo nama ishee barbaachisa amma sisteriinis bira jirti torban kana keessa garuu deebitee gara sana deemti gara mana barumsaa ishee eebbifamtu jechuudha እና Asteer immoo kanaaf ishee bira deemtee ishee bira jirti namni biraanis immoo bira jiraaga yaw haalichi ulfaatama waan ta'eef ammana keessa deemee toon kana dhiyaasee gibbii kana keessatti akka hin qawwanne na eegaa sinumtillee እና waaqayyo faagalatu hundumaafuu viidiyoon kun mastaawushaadha guyyaa tokko immoo innarraa kun darbee boochi gaddi kun rifaatuu naasuun kun gammachuutti jijjiirame maazirii keenya wajjin akka deebinee dhufnu maatii guutuu wajjin akka deebinee dhufnu abdiin qaba yeroo achi jirru rakkina maatii dhibamuu maatii dhukkubsachuu maatii yeroo dhageenyu saatii kanatti otoon bira jiraadhe yaaluun qaba miti wal'aanuun qaba miti gargaaruun qaba miti akkas gochuuf hin qaba miti nama yeroo ta'e wantichi garuu raskaanis akka biraati umaa gochuu hin dandeenyu waaqayyo biyya keenyallee nama keenyallee nagaa godhu dhimma nageenyaa wal qabate haga ammaatti qe'ee maatii koo maatii gahee hin beeku jedhee har'aan guyyaa meeqaffaadha kan isinitti maaru dhaqee hin beeku yaw yeroo sargii dhufaniiru hagi ta'e muraasni amma immoo iddoo ta'etti wal argine dhalaatti achi gahee hin beeku jechuudha amma wayita isheen dhukkubsatte sadarkaa kanarra geesse irratti as kana taa'e maaltu natti dhaga'ama otoo isin ta'e akkamitti ilmaaman baay'ee ulfaata bakka baay'ee ulfaata yoon deeme rakkoodha ani yoon deemellee akkuma ta'u ta'e miliqee badeetoon jalaa bahee maatiitti obboloota kootti namoota ollaattillee sababan ta'achuudha. Kanammoo kan godhu kama beektu namuma keenyatu dabarsee wal kenna. Warra caakka warra maalii sana hidhu mitiire amma tuun achitti dhaqee argamee intalli isaanii isheen ala turte ufteetti birri qabu akkasidha waan akkasii aanuma bilbilanii namni keenya jechuudha. Kan guyyaa du'a isaa hin beekne ofuma isaanii otoo ufaan boollaarra jiranii otoo du'aaf jireenya jidduu jiranii dabarsanii immoo wal kennu waan akkasii wal saaxiluun illee hin jira waan ta'eef yaa wasuma teenyeetu gaaris ta'e ammas ta'e dhagaa jirra sila wayita kanas taa'ee gaddas ta'e gammachuus ta'e dabarsuun qabuun ture achitti argamu bukkeetti argamuun qaban ture garuu kana ta'e homaa gochuu hin danda'u yaa hamma haga tokko fooyyee qabdi dhukkubni sun immoo duraa waan irra tureef waggaa jaachuun waan qosaa miti kana jechuun nuti fageenya irra turre garuu naannoo irrattidha kan argame dhukkubichi isiniin jedhee isinitti himee jira dhukkubicha kana jedhee isinitti himu hin beeku bicha maal akkanaa osoo hin beeku walumaa gala isaatti akkaataa amantaa keessaniitti haadha walii keessaniif ta'e kan koofis ta'e warri haati keessan fayyaa qabdus warri dhukkubsattus akka isinii fayyitu umurii isaanii akka dheeratu lafa kanarratti umuriin haadha akka dheeratu du'aa godha yaa ijoolleen asii haasaa jirti sagaleenis immoo rabbashaa jira waan ta'eefu እና Asteer kanaaf bira turtii akka ka'ummaa koo fi akka qofummaa koo fi isheenuu fudhattu turtii isheen otoo isheen hin beekinedha kan Asteer deemte yaa baay'ee dhukkubsatte waan ta'eefu dhukkubni sun waggaa jaarraa tureera sun immoo daftee yaalamtu taanaan jedhamee bakka waan as chokkaayii ariitiitiin tatta'e waan ta'eefu inni guddaan isheen akka isheen nuu fayyitu guyyaan kaarraa kunis guyyaan xiqqatiin kunis immoo akka darbuudhaa fi ጸሎቲ ጎዳ waaqayyoon kadhadhaa du'aa godhaa jechuun barbaada እና ቪዲዮን አቀሲኒ ቀበል dhufe kana fakkaata biraatiin immoo waan nagaa waan gammachuu waan keerii of keessaa qabuun
maaliin jiru እና waan nagaa gammachuu qabuun akka deebi'ee dhufu abdiin qaba akka isiniin jedha sababa Asteer deemtii kanaafi yoo makka isheen deebitu guyyaa kam akka ta'e hin beekamu fuuldura kanatti hundumaafuu hinuma dhufti ishees teessistee tokko dhufuun isaanii hin oolu viidiyoon kaadha kana fakkaata nan xumura haasoonuun harkaa badee gara yaada bira bakka jiraame jireetu utuu boo'etu maal ta'e akkas natti tola inni galee garuu sana godhis wanti hin godhin jiru waaqayyo guyyaa gaarii itti dhagaan haa fiduu jechuun barbaada. Naa kanadha nagaa fayyaa deebinee dhufna baay'ee